kitaaba qulqulluu keessaa moo quraana keessaa harkee dhufe. Namatu nuun jedhe malee uumaa keenya yookaan rabbitu akkas nuun jedhe miti. Waa'ee koo akka hin milkoone akka hin jijjiiramne qabxiin inni jalqabaa eenyummaa kee eenyutti akka himattu adda baasi kan jedhudha jechaadha. Qabxiin kun jireenya dhala namaa hundumaatiif iyyuu qabxii ijoo ta'edha jechaadha. Eenyummaa kee eenyutti akka himattu adda baasi jechuun keenyaaf barachuu barbaadda haa jennu yookaan immoo daldaluu barbaadda haa jennu yookaan immoo ispoortii hojjechuu barbaadda haa jennu yookaan immoo aartii hojjechuu barbaadda haa jennu. Wanta kana gochuudhaaf ati barataadha. Bakka daldalaa maaltu si geesse waa'ee barnootaa si mariisise. Ati daldalaadha. Bakka ispoortii maaltu si geesse si mariisise. Siif galee? Ammas eenyummaa keenya eenyuun akka gaafannu adda baasnee beekuun dirqamadha jechaadha. Kana hin goonu taanaan jireenya keenya keessatti milkaa'inni keenya sobadha jechaadha. Milkaa'ina xixiqqoodha jechaadha. Milkaa'ina yeroodha jechaadha. Yerootiif warreen milkaa'an keessatti waamamna jechaadha. Milkaa'inni garuu milkaa'inadha kan isa jechisiisu hanga xumuraatti milkaa'u. Kaayyoo keenyaaf, mul'ata keenyaaf jooruu yookaan hojjechuu jechaadha. Namoonni baay'ee maaliif milkaa'ina fure? Sababii eenyummaa isaanii eenyuun akka gaafatan wallaalaniif. Yeroo baay'ee gaaffiin kun namoota hedduudha kan gaafatu. Garuu deebii isaa kan argatu namoota muraasadha. Fakkeenyaaf ati daldalaa bukkee deemte haa jennu barataadha mooti. Gaafa ati deemtee ani barnoota koo barachuun barbaada, barnoota koo irratti milkaa'uun barbaada, barnoota koo irratti bakka guddaan ga'uu barbaada jettee mariisistu deebiin siif deebi'u akkasidha. Harka 100 keessaa harki 98 akkas jedhanii siif deebisu. Maal siif godha barnoon? Barnoota baratee eenyutu milkaa'e? Barnoota baratee eenyutu guddate? Maaliif akka koo kana waama xiqqoo ishee walitti fiddee hin daldaltu? Kunoo maali nun agartu sadarkaa kanarra geenyerraaf jedhu. Argite? Ispoortessaa kaan immoo ispoortii bukkeetu deemne immoo gaaffiin nuuf deebi'u meenee qaama koo ilaalime baay'ee tokko jabaatee jira, baay'ee tokko cimee jira. Kanaafiyyuu maal siif godha barnoonni? Anamma ispoortii kanaan galii guddaa argachaa hin jiraa siin jedha. Artistii bira yoo dhanne immoo anamma beekamtii guddaan qabaa, bakka guddaan jira, namoota baay'eetu na beekaa, namoota hedduutti biratti beekamtii argadheeraa siin jedhu. Kanaafiyyuu barnoonni maal siif godhaa siin jedhu. Akkasuma namni aartis yoo isaan bukkee deeme wantuma sana mariisisu jechaadha. Sababni isaas jireenya wal fakkaataa akka jiraatamu yookaan immoo namni wanta inni kennaa hin qabne namatti fakkaata yeroo baay'ee jechaadha. Garuu dhalli namaa hundumtiyyuu kennaa qaba, kennaa mataa isaa qaba jechaadha. Jireenyi kee akka quraana keessaa fi macaafa qulqulluu keessatti ati jireenya akkasii malee jiraachuu hin dandeessu jedhamee siif katabamee jirutti of amansistee hin jiraatin. Sababni isaas ati nama dandeettii guddaa qabdu. Rabbiin dhala namaa kana hundumaa akkuma bifni isaa amalli isaa gargar ta'e kennaa garaagaraa nuuf kenneera. Kennaa keenya sana wallaaluudha yookaan mul'ata keenya sana wallaaluudha. Mul'ata keenya sana akkaataatti gabbifannu, akkaataatti baasnu, akkaataatti milkaa'uu dandeenyu wallaaluudha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna ree? Eenyummaa kee sana eenyuun akka gaafattu amma adda baafattutti eessayyuu ga'uu hin dandeessu. Daandii ati qabattee jirtu sun eenyuun akka ilaallatu daandii sanarratti gufuun kamtillee yoo si mudate eenyu akka si dabarsuu danda'u dursiitii adda baafadhu. Yoo akkas goote bakka mul'ata kee sanaa yookaan bakka kaayyoo kee sanaa ga'uu ni dandeessa. Garuu kana hin gootu taateennan kaayyoon kees, mul'anni kees, kennaan kees, karoorri kees bilaasha si jalaa ta'a jechaadha.
namoota ilaaltee deemta, namoota daldala ilaaltee deemta, namoota baratanii milkaa'an ilaaltee deemta, namoota aartii keessatti milkaa'an ilaaltee hin deemta, namoota ispoortii keessatti ilaalanii milkaa'an ilaaltee deemuu dandeessa. So isaan sun kennaa isaaniidhaan milkaa'an. Isaan sun wanta Rabbii achiin milkoota yookaan immoo jireenyi kee, guddinni kee, jijjiiramni kee achidha jedheef achirratti hojjetanii milkaa'an. Ati maal